waan gaarii kaarboon haayidireetii, pirootiinii fi viitaaminoota badhaadhi akkasuma qaama keenyaafis tahee bareedina mi'aa dhandhamaatii fi keessummaa maatii keenya keessatti gagammachiisuuf yookiin ammoo tuyyuu haala bareedaaf salphaa taheen kusharii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin har'a kan asitti argitan distii zayitii maankaa lama yookiin ammoo tuyyuu dhadhaa maankaa tokko jechuun zibdaa ni dandeettanii shamarran keenya kan biyya ambaa jirtan. Haa ta'u malee jalqabaaf sheer, sabskiraayib akkasuma mallattoo bilbilaa coqaasuudhaan laayik godhaa. Video kiyya ilaaluudhaan waliin gahaa isiniin jedha. Kan asitti argitan distiin kiyya uwwee jira. Garuu yeroo kukkutu qopheessuu haalaan video waraabuu natti hin mijanne waan ta'eef garuu akkuma hojiitii fi haala hojiitiin isinii hima. Zayitiin keenya akkuma asitti argitan uwwee erga jedhee shunkurtii alaangallee diimaanis ni taha beekaa. Shunkurtii alaangallee yookiin shunkurtii bulee fi qullubbii walitti erga daakkadhee qopheeffadhee jedhee haala kushariitu kana namoonni hedduun qullubbii akkamitti shunkurtii wajjin itti goota jechuun keessaa waan hin oolle. Haa ta'u malee kushariin karaan inni ittiin hojjetamu karaalee hedduudha. Kanaaf karaa kana keessa karaa tokko qabadhee isinii dhufe kan mana keessatti argachuu dandeettanii fi akkasuma mootuyyuu hojjetachuu dandeettan. Naaf kolchaa isiniin jedha. Keessummaa keessanis tahee ijoollee keessaniif sammalee jechuudha. Maatii keessan guutuu miidhaginaafis bareedinaaf faayidaafillee yeroo tokko tokko ittiin gagammaduuf foon osoo hin fayyadamin haala kanaan jechuudha erga qopheeffannee geessinee shunkurtii keenya fi qullubbiin haala kanaan wal fudhatee inni geeffamee jedhee xiqqoo bishaan irra buufataa deemna. Sababiin isaa dirqama waan ta'eef yookiin ammoo hojiin kunis haala kanaan kan deemuu fi bishaan distii guutuu osoo hin tahin burcuqqoon xixiqqeessinee irra buufanna. Dhugaa dubbachuuf kan hojjetaa jiru zibdaadha. Zayitii osoo hin tahin tilmaaman zibdaa maankaa tokko jechuun baay'ee xiqqaadha. Achi booda ammoo tuyyuu wanni isin asitti argitan timaatimii walakkaa kiiloo yookiin hanga firii 4-5 daakkanne itti naqinaa jechuudha. Timaatimii biyya keenya keessatti hin argamullee jechuun keessa waan hin oolle haa ta'u malee garuu hagum argattan daakkattanii itti naqxanii qopheessitanii bulleessitanii jechuudha. Achi booda qimamiilee yookiin urgooytu yookiin mi'ooytu mana keessan keessatti nyaata ittoo adda addaatii fi wantoota adda addaatiin fayyadamtan itti godhattanii jechuudha. Kana jechuun yeroo hedduu namoonni hedduun maqaa qimamii takka takkaan dhayaa oolaa akkasuma mootuyyuu anis yeroo hedduu isinitti himaa jira. Garuu abbaan qimamii barbaade fayyadamuu ni danda'a. Ani yeroo hedduu qimamiin an fayyadamu kororimaa, absuudaa akkasuma mootuyyuu ximizii qimamiilee hedduu xoosiniin osoo hin hafin kan itti fayyadamu qimamiilee kana itti godhee soogidda itti godhee namoonni isinii danda'ame mootuyyuu maajuuna yookiin mootuyyuu timaatimii faafrikaan qopheesse kan paastaaf fi akkasuma mokoroonii waan hojjetamullee maankaa tokkotti godhuu ni dandeettanii akka suugoon kun baay'ee diimatuu fi baay'ee bareedu. Haala kanaan namoonni barbaadan maajis itti godhuu ni dandeettanii. Ani maajii hin jaaladhu iyyuu baay'inaan akkasuma immoo soogiddaatti fayyadama jechuudha. Haala kanaan erga qimamiilee gara hedduu itti goonee geessine distii biraa cinatti ibiddarra kaayanna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bishaaniin danfaa jirti. Namoonni distii hedduullee fayyadamuu bakka takkatti hin dandeenye keessaa naqaallee ni fayyadamtanii asitti bishaan kun danfaa jira. Asitti shunkurtii kana dhiyeeffanna jechuudha. Kunis distii biraati. Kana jechuun wantoota amma hojjetamu kana dabareedhaan distii biraatitti hojjettanii nannayxanii keettanii suugolee isaa akkasuma mootuyyuu wantoota tokko tokko hojjechuu ni dandeettanii. Shunkurtii kana erga asitti qopheeffannee zayitiin oowwee shunkurtii keenya itti naqnee ammallee akkuma reefisan qopheeffannee asitti kan argitan mootuyyuu paastaa akkasuma mokoroonii fi wantoota nu barbaachisan kosharii kana keessatti walitti naqnee bilcheessina jechuudha. Akkuma eessa bilcheessitanii kun shunkurtii reefitii erga inni diimatee jedhe ammoo tuyyuu jechuudha waan goonu kan walumaan ilaalluu fi hanga xumuraatitti turtii gaarii na hordofaa isiniin jedha. Shunkurtiin magaala bareedaa ta'uu qaba. Achi booda ammoo tuyyuu misira gurraacha yookiin misira duudaa haala asitti argitan kana misira duudaan dirqama. Misira duudaa walakkaa burcuqqoo dhiqannee qopheeffannee haala kanaan zafazzafannee jirra. Sirriitti isiwwanni hubattanii beekuu qabdan misira duudaa malee misirri diimaan yookiin misirri kakka'amaan hin ta'u jechuudha. Erga misira kana bishaan keessa gannaqnee bishaan natsaa itti naqannee walumaan fuune suugoo yookiin aqulaallaanii jechuun akaayanne yookiin shunkurtii reef qopheeffannee sanitti naqna. Shunkurtii sanii maal goona warri jettanii fi kammuuna malee sammuunaaf soqiddaa'oo ta'e malee wanni tokkollee achitti urgooytu yookiin mi'ooytu qimamii takkallee godhuun nu barbaachisu.
barbaachisu garuu kammuuna itti gootan hedduu bareedaadha. Foolii bareedaa isinii kenna jechuudha. Akkuma asitti argitan kanatti kammuuna kan itti godhadhu kammuuna qofa osoo hin tahin yoo barbaadan qonda barbareeda akkamaallee itti godhachuu ni dandeettani. Itti xiqqeessitanii itti baasuu hin qabdani. Akkasuma mootuyyuu absuudaa adis yoo qabaattanii jettan itti hojjechuu dandeettani. Yoo isinii danda'ame ammootuyyuu absuudaa adii fi kammuuna walitti daakkattanii nyaatota addatti waan kana karaa kanaan hojjetamu jira. Itti godhachuu ni dandeettan jechuudha. Achi booda soogidda kenna. Tilmaaman hanga nyaata keenyaaf nu barbaachisu ni beeknaa miti reenu itti naqannee walumaan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa nyaata kana hanga xumuraatitti kan ilaalluu fi kan hojjannu tahaa. Isin hanga xumuraatitti viidiyoo laala. Namoonni isiniif hin danda'amne ammootuyyuu suutuma suutan distii naqataa keessa hojjechuu ni dandeettanii. Suugunis asitti bilchaate qophaa'ee jira. Asitti ammoo mokoroonii, paastaa akkasuma ammootuyyuu wantoonni nu barbaachisoon akka kushariillee affeelamee yookiin bilchaatee jira. Isin ammootuyyuu mokoroonii kana affeeltanii geessitanii distii sanittis misira affeeluu ni dandeettanii. Misira affeeltanii wayitti isaanii keessa naqattanii mokoroonii fi paastaa walitti affeeluu ni dandeettanii. Ergaa asitti haala kanaan amma misirri keenya bilchaatee jedhee misira keenya qabnee ilaallee yookiin ciniinnee ilaallee bilchaa isaa yoo arginee jenne ruuza keenya dhiqannee qopheeffanna jechuudha. Ruuzni osoo ruuza fufurdaa ta'e hedduu bareedaa fi mi'aayadha jechuudha. Namoonni yeroo hedduu ruuza fufurdaan jaalatanii ani ruuzni ani fayyadamaa jiru ruuza Masriitii yookiin isa ruuza Ijiptii jedhamu sanii faayidaa hedduu kan qabuu fi akkasuma gara laafessaaf illee baay'ee nu gargaara jechuudha. Bu'aa hedduu kan qabudha. Kanaaf isa burcuqqoo tokko dhiqadhee qopheeffadhee asitti ammootuyyuu kushariidha. Kushariin beekena waan hin argamneef dirqama itti godhuu fi yookiin maalii godhuun isin hin barbaachisu. Ruuzuma keenya itti godhanna. Ruuza erga itti naqnee geessinee jennee waliin dhooyinee haala bareedaa ta'eef salphaa taheen hanga xumuraatitti isin ammootuyyuu isa kana ilaalu. Ani isinitti hin agarsiisne malee haalan viidiyoo natti mijoyne malee shoorbaa kudaaraa yookiin shoorbaa bareedaa tahillee hojjadhee cinatti kan wajjin dhiyeessaa jiru. Isin hanga xumuraatitti ilaaluudhaan waliifillee qoodaa dhugaa rabbii irraa fayyadamaa warra biyya jirtanillee isin fayyadaa nyaata baay'ee bareedaadha. Kushariidha. Kushariis akkaataa itti ho'isan ibidda irratti ho'isanii zayitiidhaan xabbasanii asitti naqan jechuudha. Garuu yoo hin jiraanne namoonni biyya jirta sanii fi waa'ee kusharii isinii ibsuu didee erga haala kanaan misirri keenya xiqqoo bilchaatee inni laafee jedhee misiraa fi ruuza waliin naqnee bishaan haga ruuza nu affeelu san itti goona jechuudha. Bishaan haga ruuza nu affeelu itti goonee soogidda keenyallee duraa itti godhannee yeroo misiraaf aqulaallaanu san yookiin kammuuna akkasuma absuudaa adii fi qonda barbaree yookiin barbaree gurraatti itti goonu affeelannee jirra. Amma qadaadannee geessuu kaane xumurarra geennee jirra. Shunkurtii dhedheeressinee jechuudha. Akkuma isin jirtutti qaqal'ifnee kukkutannee qopheeffanna. Ani kukkutadhee qopheeffadhee jira. Haalaan viidiyoo raabunaa hin mijanne malee yeroo kukkutus guutuu viidiyoo isinitti agarsiisa. Garuu dhugaa rabbiinaaf hin mijanne naa hubattan jedhee yaada. Haala kanaan erga qopheeffannee geeffannee jennee harcee boqqolloo maankaa xiqqishii wayii yookiin ammoo isa nashaa jedhamu san yookiin harcee qamadii xiqqoo wayii irra firfirsinaa maankaa takka harceen qamadii illee ni ta'a. Soogiddasitti goona akkasuma qonda barbaree fi kammuuna yookiin absuudaa adii illee itti goona. Achi booda ammoo zayitii ho'isnee akkuma buskuuta xabbasnutti osoo nu jalaa hin gubatin xabbasnee irraa baasna jechuudha. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya erga xabbasnee jennee haala kanaan goggogee bareedaa kana tahee jira. Sababni inni asitti akkanatti bareeduuf goggogaa tahee yoo nyaatanillee hasham kushrum jedhuufi sababa harcee qabuuf jechuudha. Harcee osoo hin qabaanne hin lallaafa. Harceen waan xabbasnutti yoo dibnee kan xabbasnu taate zayitii san nu jalaa xureessiti malee hedduu bareedduu fi akkasuma mootuyyuu kushrum nyaanni sun akka jedhu shunkurtii keessattuu hedduu nu gargaarti. Erga haala kanaan geessinee jennee ani cinatti shoorbaa kudaaraas hojjadhee jira. Shoorbaa kudaaraa yeroo hedduu isin barsiisee jira. Garuu adii kana isin hin barsiisne. Inni kun ataraa of keessaa qaba. Akkasuma mootuyyuu paastaa xiqqoo of keessaa qaba. Mokoroonii of keessaa qaba. Misira of keessaa qaba. Misira duudaaree fi san jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan gaafa biraa qabadhee isinii dhufuu hin danda'a. Keessattuu maatii keessan kan lafti martuun kan dhukkubu faayidaa hedduuf kan bu'aa hedduu qabu jedhuuf wallaahi hedduu barbaachisaadha. Erga haala kanaan geessee jedhee ani nyaata kana erguma baasee isinii himaa jira. Haala kanaan isaanii irra baasnee erga geessinee jennee guutuu isaa jalqaba tartiiban akkanatti itti naqnee jalatti ruuza yoo barbaanne paastaa fi mokoroonii walii affeellellee walitti distii takkattis makuu ni dandeenya. Garuu irra filatama. Haala kanaan jalqaba paastaa
baafnee barbaanne gubbarra ruuzaa fi misira san baasuu dandeenya barbaanne ruuzaa fi misira jala baafnee paastaa fi makaronii waliin jiru gubbarra baafne suugoo keenya gubbarra naqnee achi booda mootuyyuu haala margitanii shunkurtii fi suugoo akkasuma mootuyyuu shumburaa fayyadamuu ni dandeenya. Horaa bulaa haala kanaan itti fayyadama. Nagahatti viidiyoo ilaala laayik sheer godha.